warahmatullahi wabarakatuh. Kami naga jirtu fayyada bagan naga jiraatani video akkasuma audio suura telefoona irratti gadi bu'ee nama cinqoo jechuudha. Ammallee meeseejiin markata garagaraa gruupii garagaraa keessatti ufumaan akka badu jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti akkasuma achi boodallee jechuudha guyyaa irra kaawwachuu dandeettani san isin garsiisa inshallah rabbi fedhe. Kana gochuudhaaf WhatsApp keessan keessa seentu WhatsApp keessan tani bakka tuqaasa dadolii kana tuyxu ergasii bakka setting jedhu kana tuyxu ergasii bakka account jedhu kana tuyxan jechuudha. Erga tuxanii security bakka jedhu kana tuyxanii ifama bakka privacy jedhu kana tuxanii asii jechuudha. Erga deemtanii akkanatti isin dhufa erga deemtanii bakka kana isinii fida. Isa kana gattuuxanii meeseejiin isinitti ergamu suuraa haa ta'u barreeffama audio ufumaan garee kamiin keessa yoo jiraatan jechuudha. Gruupii adda addaa keessa yoo jiraatan sa'aatii 24 keessatti ufumaan akka badu kanarra gochuu dandeettan jechuudha. Guyyaa 7tti akka badu akkana asirra gochuu dandeettan. Akkasuma ji'a 3tti jechuudha guyyaa 90. Kun cufuudha akka ufumaan hin banne jechuudha. Irra gaariin ani fakkeenyaaf amma kanarra godha yoo markata hedduu keessa jira ta'e. Maaliif mobaayilii nama jalaa guutamti waan ta'eef biizii taati. Kanarra guutan immoo wanti isin irratti ergame kan gruupiis ta'e kanummaan iyyuu WhatsApp irratti ufumaan sa'aatii 24 keessatti delete ta'a jechuudha. Akka meeseejiin suuraa fi viidiyoon garagaraa isin irratti ergamu ufiin save hin taane yoo isin hayyamtan malee jechuudha. Godhachuu barbaadan bakka kana tuyxanii ergasii setting bakka jedhu kana tuyxanii ergasii chat isa jedhu kana tuyxanii jechuudha. Erga tuyxanii yoo ittan haala kanaan isinii dhufa. Akkuma argutti jirtani kuni oonii yoo ta'e wanti isin irratti ergamu suuraas ta'e viidiyoon ufumaan telefoona keessan keessatti save ta'a jechuudha yookaan telefoona keessan irra seenaa jechuudha. Saniifuu isa kana on gochuu qabdan off gochuu qabdan dhiifama. Yoo akkana ta'e viidiyoo ma fedhe suura ma fedhe yoo isin irratti ergani mobaayilii keessan irra hin seenu WhatsApp ma irratti hafaa jechuudha. Kanaaf wanti guddaan isa kana. Isii tana on jirti yoo ta'e off godhaa haala kanaan fayyadamaa isin jedhaa dogongora jiru dhiifama. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.